Shama harka fuunee kabajamoo fi jaalatamummaa keenya kun qophii torbee kanaati. Qophii torbee kana wantoota ajaa'ibaa addunyaa fi biyya keenya keessatti raawwataman kan gurra isin buufnu ta'a. Torbee kanaan muummichi ministeera Itoophiyaa sooshaal miidiyaa irraa baqataniiru. Biyya alaatii ammoo Joe Biden yeroo jalqabaaf White House galaniiru. Kun ijoo dubbii torbee kanaati. Torbee kun tamsaasa yeroo jalqabaatiif torbee kanaati. Like, share fi comment gochuun nu jajjabeessa. Kun qophii torbeetti al takka qofa odeeffannoo isin biraan geenya. Garuu torbee keessatti yeroo garaagaraa deddeebinee dhufnee koomedii walaloo fi seenessa qophii bashannanaa garaagaraatiin kan isin bohaarsinu ta'uu isin hubachiifna. Kun qophii torbeetti al takka qofa isiniif dhiyaatudha. Kunis qophii torbee kanaa kan jedhamudha. Egaa kabajamoo fi jaallatamoo maatii keenya warri maatii keenya taatan mallattoo notifiikeeshinii gadi tuquudhaan qophiilee keenya kan akka koomedii walaloo akkasumas immoo torbee kana kan jedhu qophii bashannanaa fi dinqii addunyaa nu faana taatii daawwadhaa isiniin jenna. Laayikii, sheerii fi koomentii gochuun dagatinam. Akkasumas warri maatii keenya hin taane ammuma ishee diimtuu jalatti kaa'amte sana gaarii tuquudhaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Kun qophii torbee kanaati. Torbee kana dhimmoota jajjaboo ta'an keessaa torbee kanatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ija miidiyaa hawaasaa fuulduraan dhokataniiru. Maaliif ta'e maaluma jiram eenyutu dubbii kana uumee kan jedhu waliin laalla. Dubbiin kun ta'uu kan danda'e warri garee abin isan amaaraa sun guyyaa jalqabam Dr. Abiy du'eeram sababni du'e jenneefis sooshaal miidiyaa irra baqataniiru du'aniif sooshaal miidiyaa irra baqatanii jedhanii sababa kana fakkaatu dhiyeessaniiru. Kun sababa qubsa ta'uu hin danda'a kan jedhu ammoo nama gaafachiisa. Namni tokko yookaan hojiidhaan biizii ta'eeton yookaan waan addaa ta'e tokkoon hafuu danda'a. Namoonni hedduun ammoo Dr. Abiy rukkutameeram iddoo rukkutamee jiram jedhan. Garuu rukkutamuus danda'a, dhiisuus danda'a. Ragaan isaan qabatanii dhufan kun garuu rukkutamuu yookaan du'uu isaatiif qubsaa akka hin taane nama hubachiisa. Namtichi kun rukkutamuus danda'a, rukkutamuu dhiisuus danda'a. Lafumaa kaanee waan akkana ta'eef yookiin waan sooshaal miidiyaa irraa badeef namtichi kun lubbuun isaa dabarteetti jennee nama jiraadhaan yookaan immoo jiraachuu danda'a malteedhaan du'uu danda'a jenneeton haasa'uun wanta karaa amantaatis ta'e karaa aadaa fi safuu uummata Oromoo wanta baay'ee nama qaanessuu fi baay'ee nama gaddisiisu kan kana caalaa nama qaanessu hin jiru. Egaa kam gareen kun ergii guyyaa duraa jecha kana poost godhanii namoonni hedduun sheer waliif godhaniiru. Kana malees Dr. Abiy rukkutamee yaala hamaa keessa jiraachuu isaatis ibsaniiru. Ibsi kun akkanumaan ibsameedha. Haa ta'uutii Dr. Abiy Ahmed maalirra akka jiru beekuun rakkisaa ta'us guyyaa kaleessaan haati manaa yookaan giiftii dureen Itoophiyaa yookaan haati manaa Dr. Abiy Ahmed adde Zinaash Taayyachoo Booranatti argamteetti. Osoo namtichi kun rukkutameera ta'e haati manaa ishee maal Booranaa gooti kan jedhu gaaffii tokkodha. Egaa dubbiin kun dubbii dharaa fakkaata. Guutumaan guututti dhara jechuu baannus ragaan isaan qabatanii dhiyaatan ragaa dharaati. Malteedhumaan kana ta'uun ooluu kan jedhaniiru. Garuu ammoo warri Amaaraa yookaan
muummichi ministeera itti aanaan Dammaqaa Mokonnin gama danda'u maraan yaalii ajjeechaa Dr. Abiy irratti raawwachaa jiraachuusaa waanuma dhagahamedha. Kana irratti wanta nama ajaa'ibu keessa Dr. Abiy osoo jara faana kaatu yookaan immoo nafxanyootaaf yookaan immoo jaraaf hojjechaa jiru. Isaan ammoo isa ajjeesanii kallattumaan aangoo qabatanii sirna isaanii face to face yookaan kallattiidhaan nama nyaatu san deebisuudhaaf hedduu carraaqatii jiru. Egaa kam jarri kun Abiyyoo ajjeesan hidhamtoota siyaasaa Oromootis ajjeesuu isaan oolu. Maaliif duraanuu tibba Hacaaluun duhe Hacaaluu ajjeefanneen amma ammoo Jawaartu nu hafee jedhanii hiriira ba'aa turan waan ta'eef. Egaa dubbiin kun dubbii cimaadha. Torbee kana keessa sooshaal miidiyaan Itoophiyaa kamiyyuu waa'ee kanaati irratti waan garaagaraa haasa'aatiin dhufaniiru. Kun dubbii torbee kana biyya keessa isiniif qabannee dhiyaannedha. Haa ta'uutiin ragaan akka hin jirre isin hubachiifna. Ragaan namtichi kun rukkutamee fi hin rukkutamne du'ee fi hin duune jedhu. Maaliif yoo jettan namni tokko du'uu danda'a, jiraachuu danda'a. Garuu ragaan jiru waan lubbuun jirudha malee ragaan du'e jedhu hanga hammaatti hin jiru. Ragaan isaan du'e jedhanii dhiyeessanis ammoo ragaa sobaa fakkaata. Gara biyya alaatiitti yoo darbu ammoo Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden tibba darbee filatamanii turan sababa mormii Doonaald Tiraamptiin osoo Waayit Haawus seenin turaniin guyyaa kaleessa kana seenaniiru. Entertainment ammuma subscribe godhadha. Shawaa entertainment kanuma keessanii nu jabeessaa, nu duuka bu'aa, nu hordofa. Qophii keenya yeroo mara hordofaan nuuf ta'a, nu jajjabeessaa. Qophii bashannansiisaa seenessam sena goototaan handhuura maccaaftuu lama finfinneerraa akkasumas shawaarraa. Kana malees qophiilee koomeedii bashannansiisoo taphachiisoo fi gammachiisoo kan ta'an barsiisoo kan ta'an akkasumas walaloo diraamaa fi asoosama garaagaraa qabannee isiniif dhufneerra. Isin subscribe godhaati maatii nuuf taate nu hordofaa affeerra keenya. Aartii Oromoo waliin haa guddifu.